Studio. Mufintane hirabnu nuti kudab shurshuru abba warran kubbanu tikse narin gurguru hirranga dededesa utabbu safetensa hirran ole basena lenca posona sena galfata galan sabah akkamiin baatte gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarriffaan jahatama uma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agayisiifan dhaama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namana siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaarama nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dor. Akkam ooltan yookaan akkam bultan dhaggeeffattoota keenya an mul'unaa sorsaan jedhamaa guyyaadhaa waa'ee lagannaa gabaa ilaalchisee obboleessa kiyya gammachuu tachitee as Ameerikaa naannoo DC State Maryland irraa qabadhee isinii yaadhee jira. Innis qorannoo gaggeesse bal'inaan nuuf dhiyeessaa akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Jilbeeffachiisuu danda'a uummanni Oromoo kan jedhu qorannoo bifisaniin godheeni haga tokko as a concept daataalee guddaa waan gara fuulduraa irra hojjetamee bifa daataatiinis wanti hundi gara fuulduraatiin dhiyaata. Ammaaf conceptual frame isaa akkaataa yaada isaa yaada rimee isaa akkaataa inni itti wixinamuu sanirraa kamee akkaataa itti manni yoo hojiirra oolche bu'aa guddaa irraa argatee mootummaa kana oduman jaalatiin harka micciiree akka inni 4 kiiloo keessaa bahee negosheetti godhee aangoo kana dabarsee kennee yookaan warra biraa waliin godhuu danda'u Oromoon akkamitti godhuu danda'a jedhu dheeraa yaadameeti barbaadee waannoon kun kan gaggeeffame. Kanaaf tokko Oromoon maal qaba? Oromoon ji'oopolitiksii haa ta'uu haalli ji'oo isaa ji'oopolitiksii isaatii fi haalli teessuma lafaa isaa eessa taa'aa magaala moo baadiyyaa taa'aa kan jedhu kun qoratamuu qabaa, beekamuu qabaa, maal qabaa kan jedhu bifa kamiin miidhaa mootummaa irraan ga'uu danda'a central government taaksii warra collect godhu kanarraan bifa kamiin ga'uu danda'a kan jedhu observation of danda'ee fi qorannoo of danda'e barbaachisaa. Kan ammootu hanga tokko qoradhee hanga tokko observis godhee laalee yoo jedhu inni salphaanii tokko lagannaa gabaati. Lagannaan gabaa kun lagannaa gabaa akkamiiti? Lagannaa gabaa magaalaa keessa suuqii cuftu. Lagannaa gabaa bifa kamiitu mootummaa kana irra miidhuu danda'a kan jedhu nillee ilaalamuu qaba. Comparative advantage inni kennuu fi like waa wayyoo like comparatively waan si miidhu wayii irra waan si fayyadu hojjettaa. Fakkeenyaaf magaalaa keessa yeroo suuqii cuftu bifa garaagaraatiin sirratti xiyyeeffatama. Gabaa lagannaa gabaatu jira jedhee yoo suuqii cuftee suuqiin kan kee kun wanti cufamee fi ati warra mootummaa mormuu deeggartaa sababa mootummaa mormitu suuqii kee cufteedhe mootummaa nama isa hidhuu ajjeesuu gibira humnaa olitti godhuu adabuu humna qabu hunda itti bobbaasee miidhaa garaagaraa irraan ga'uu danda'a.
bifa garaagaraatiin asiin dura mormii asiin dura ta'e keessa itti fayyadamee Oromoon itti gargaaramee bifa saniin haala barbaachisaa ta'een itti gargaaramee successful ta'eera. 2016, 2017, 2015 yeroo mormii san bifa garaagaraatiin mormiin akkasii magaalaa kunis fayyadeera. Akka wayyaanee san caalaa warri kun bineensaa warra san wayyaanee caalaa warra nama nyaataa waan ta'aniif fi wayyaanee yeroo suuqii namaa cabsitee qabeenya namaa baay'ee gadi firfisitee hin saamtu yoo banuu didda isinirra ashannee yookaan isirratti cuunee saamsineerraa jettee sodaachifti malee bara wayyaanee san akkana godhan. Kammaa kunneen moroof abbootii qabeenyaa sababa kanaaf godhatanii guuranii hidhatti yeroo koronaa kanaan hidhat dararuu lammata ammoo namoota waan kanarra hirmaatan bifa adda addaatiin gibiraan miidhuu adabbii garaagaraatti kennuu wanti akkasii jirra. Ammoo amma warra gabaa amma suuqii maal gurguramu kanarraa gibirri mootummaa argatu waggaatti gibira agataate qarshii agataate galiin guyyaa yookaan torbaanitti suuqii kanneen irraan gala. Meebii hoteelli yoo cufame yookaan ammoo reestooraantiin baatii waan adda addaa irraa sassaabatu yoo jalaa cufame meebii sunniin galii irraa miidhuu danda'a. Suuqiin ammoo namni gurguratu gabaan namni xiqqoo gurguratu kunniin kana mara galiin inni gibirri isaanii galchu waggaatti waan sassaabuuf ammatti hin jiru immideeti waan onnaa ta'e jechuudha. Kan immideeti isaan gabaa irraa argatanii fi kan isaan uummanni yoo irraa qabate isaan miidhuu danda'u. Tokko oomisha warri baadiyyaa dhiyeessu. Oomishaa fi horsiisa loonii warri loon horsiisuu fi warri oomisha qabu yoo loon ofiitii fi oomisha ofii qabate mootummaa laamshessuu danda'a. Ji'a tokko keessa mootummaa abbaa fedhee jijjiiruu danda'a. Abbaa fedhe biyya san keessa maaliif uummanni Oromoo baay'inaan parsentii 85 ol baadiyyaa jiraata. Parsentii 85 kun hundinuu produuserii konsuumerii miti. Waan wayii waan magaalaa irraa bitatu xiqqoo qaba. Irra caalaa waan nyaatamuu fi waan nyaatamu irra caalaa hin oomisha uummanni keenya. Waan nyaatamu kana gabaa dhiyeessu waggaa gabaa dhiyeessu tokko mootummaa bifa garaagaraatiin kan itti fayyadamuu fi kan daldalaaf bu'aa olaanaa buusu. Piroodaaktiin isaa bu'aa olaanaa daldala biyyattiitiifis warra daldaluufis ta'ee biyyattiifis bu'aa guddaa buusu. Kan even taaksii guyyaan mootummaan irraa argatu jira jechuudha. Kana keessa fakkeenyaaf Oromoon maal qabaa, maal oomishaa Oromoo, maal oomishuu danda'a Oromoo, maal gabaaf dhiyeessuu danda'a haa jennee kategorgoonee ilaalu. Tokko Oromoon haalli jireenya Oromoo ikoonomiin Oromoo agroo paastoralistii jechuudha. Uummata horsiisuu fi uummata qonnaa mixed economy jedhama. Ikoonomii qonnaa fi ikoonomii loon horsiisuu. Daldalli xiqqoo daldalaa fi indaastirii hin qabne. Daldala namni qabu namni Oromoo magaalaalee jiraatu yookaan hojjetaa mootummaa ta'ee hojiif jiraata. Namni daldalaaf jiraatu xiqqoo lakkoofsaan laakkamaa namni daldalaaf jiraatu Oromoon jechuudha. Komparaatiivli akka hawaasa guddaa nuti biyya san keessa qabnuti walitti qabnee wal bira kompeer yoo goone warri daldalu namni magaalaa galu keessaayyuu nama xiqqoo. Keessattuu magaalaa gaarii isaan taa'uun ta'an kan warri durii qubattoonni kaabaa dhufanii bifa waraanaatiin achitti qubatanii achi booda magaalaa jijjiiran keessa sentirii ikoonomii kan qabate kan daldalus kaaffee haa ta'uu, reestooraantii haa ta'uu, suuqiilee garaagaraa haa ta'uu, hotel maal kan qabu irra caalaan isaanii. Oromoon magaalaalee xiqqoo meebii Oromoon baay'inaatti qonnaa jedhanii fi gaarii isaan taa'uun hin ta'in kan Oromoo dhaabbatan keessatti meebii daldalachuu danda'a. Kanaafi haala amma Oromoon baay'ina haala amma Oromoon itti deemaa jiru kanaanii Oromoon irra caalaa ikoonomiin isaa baadiyyaa irraa dhufaa jechuudha. Baadiyyaa irraa waan dhufuu fi ikoonomiin baadiyyaa kun immoo madda galii gibiraatii fi madda galii biyya alaa argamsiisu oomisha Oromoon baadiyyaa irraa fidu kanaa jechuudha. Oomisha Oromoon baadiyyaa irraa fidu kuni oomisha akkamiiti? Tokko Oromoon loon horsiisaa. Gosti loonii yookaan beellada. Irra loon jedhama. Loon ammoo loon gaafaati. Irra caalaa looniin kan beekamu.
beeylada jedhama. Beeyladni kuni tokko beeyladni Oromoon qabu tokko horii loonii horii gaafaa jechuudha. Gaangee, harree, farda, gaala, re'ee, hoolaa. Kana maal godhuu kana hunda loowwan Oromoon beellada Oromoon horsiisuu jechuudha. Loon dabalatee Oromoon giddugala Finfinnee irraa naannaa giddugala Finfinnee kana jalqabee gara kibbaatitti fi kibba bahaatitti agar argee kaaftee asiin hanga Boorana qonnaatti dhaabatu baay'inaan irra caalaa oomisha caalaa gara loon horsiisuutti dabanii gara loon baay'ee qabaachuutti dabanii qonnallee odoo qabaatan jechuukooti. Lafti akka Booranaatii fi Gujii kunneen irra caalaan loon qabaachuu horsiisanii lafti Harargeellee gammoojjiin gaalaa fi loonii fi re'ee akkas horsiisu. Achirraa kanaaf warri kun ammoo gareen kuwwan mixed economy irra caalaa kan qabu godinoota Arsii fi Baalee kunniin Harargee kunniin loonis re'ees hoolaas akkasuma oomisha garagaraa midhaan garagaraa baay'ee mi'aa ta'an gabaa warshaa fi nyaataafis barbaachisoo ta'an hunda oomishu. Warri giddugala ammootu Finfinnee kanarraa qabee gara dhiyaatii yoo gaddeemtu midhaan baay'ee barbaachisaa ta'e akka bunaatii fi loon illee re'ee hoolaa baay'inaan haga warra gara kibbaa kana ta'uu baatu malee gar malee qabu. Loon kana ammoo waggaa loon kunniin fi oomishni kunniin walitti qabamee yoo gabaa irraa yeroo manni hambise irra caalatti mootummaa irra miidhaa akka ga'uu danda'u kana suuqii cufuu caalaa gabaa keessa suuqii cufuu hoteela cufuu reestooraantii cufuu caalaa uummanni kana hojiirra oolchee even karaa cufuu caalaallee ikonomii biyyattii ka zeeroon baay'isuu danda'u oomisha baadiyyaa irraa dhufu kanneenii jechuudha waan Oromoo qabu kanneen. Tokko mee loowwan haa ilaallu. Loon akkamitti Oromoo ofii yoo qabate, hoolaa ofii, re'ee ofii yoo qabate akkamitti mootummaa miidhuu danda'a? Jedhu mee haa ilaallu. Tokko loon hoggaa magaalaa fiddee magaalaa keessa bakka itti gurguramu fiddu mootummaan hoggaa achii bahu abbaan bittee yookaan ammoo sirraa gurguramuu didee ooftee galataa ta'an yoo ta'es yoo bitattes bifa kamiinuu kaloo loon itti gurguramu uffata loonii geessinaan qarata qarshii re'ee hoolaa qocoon akkasii kunniin gara qarshii 50 haga 60 naannoo akka independence naannoo itti qarandhisuun akka naannootti hundaa akka ammootu naannoo irratti haala naannoo irratti hundaa'ee akka isaan itti qaratan maybe 50 haga 60 70 ta'uu danda'a. Horii qocoo akka re'ee hoolaatiif jechuudha. Sanirraa kanaaf loon gaafaa harree farda gaala dabalatee qarshii 70 80 haga 100 fi 120 akkasii jechuudha. Kuni waggaa mootummaa kafaltuu mootummaan maal godhaa? Isa san taaksii yookaan qaraxa sirraa qaraxataa jechuudha. Qaranni kun maal eessa deemaa? Faanaansii mootummaa deemaa jechuudha. Kanaaf gabaa tokko aanaa tokko keessaa fakkeenyaa fi loon gabaa galu yoo fakkeenyaaf magaalaa aanaa tokko keessa magaalaa 2-3 jiraattee yookaan 2 yookaan 3-4 jiraattee loon magaalaa tokko bitamee magaalaa giddugala guddoo tokko gurgurama. Si'a 2-3 qaratamaa jechuudha. Yoo ammootu magaalaa tokko qofa qabaattee loon baay'inaanii uummanni naannoo sanii lafa fagoo suufee achi gurgurataa jechuudha. Waggaa kana ta'uu loon baay'inni loonii hiika loonii torbaanitti taa'u. Torbaan tokko keessatti si'a tokko ta'a inni loonii. Yoo fakkeenya magaalaan biraa jiraatti magaalaa sanii guyyaa biraa ta'a. Magaalaa sadaffaa yoo jiraatti sadanuu guyyaa garagaraa ta'a. Guyyaa tokko kana keessatti mee as center mee magaalama tokko haa fudhannu ammaaf. Magaalaa takka keessatti waggaa loon re'ee hoolaa farda re'ee hoolaa yoo fardillee hin jiraanne harree maal dabalatee walumaa gala loon 10,000 haga 20,000tti bala jechuudha. Loon kanarraa average mootummaan gara miliyoona 1 haga miliyoona 5 argataa jechuudha. Miliyoona 1 haga miliyoona 1.5 haga 2
Average tokko tuqaa shanii haga lama argata jechuudha mootummaan. Kun waggaa ji'atti gara ja'an kaalkuleet gootu miliyoona 6 jechuudha aanaa tokkorraa yookaan average kan amma si haasaa jiru kun average malee waan qabatamaan magaalaan tokko miliyoona 3 illee 2.5 argachuu danda'a. Tokko miliyoona 1 yookaan tokko gadi illee argachuu danda'a jechuudha. Akka magaalaan sun guddina magaalaa sanii irraa hundaa'u. Garuu magaalaa aanaalee Oromiyaa keessa jiranii meebii 400 haga 500 ta'uu danda'u. Loon dhaabbatu jechuudha. Torbaan tokkoo fi ji'a keessatti tootaalii guyyaa garaagaraa waan ta'anii fi torbaan keessa rooteeti ta'ee torbaan keessa magaalaaleen ta'an magaalaan torbaan tokko keessatti ta'a jechuudha. Magaalaan Oromiyaa keessa jiru 400 haga 500 data isaallee exactly qabaachuu reenjiin isaa 400 haga 500 magaalaan loon. Magaalaan kun torbaan tokko keessatti magaalaan tokko miliyoona 1 galcha ta'anii miliyoona 1 galcha ta'anii magaalaan 400 fi 400 haga 500 gara biliyoona 1 galchaa jira. Kanaaf miliyoona 400 fi close to billion torbaan tokko keessatti close to billion torbaan tokko keessa gabaa loonii fi gabaa beelladaa maal kanarraa argata jechuudha. Kana waggaa afuriin torbaaniin gara torbaaniitti geeddartu biliyoona 4 biliyoona 5 tokko keessa Oromiyaa keessaa gara xaluutii irraa mootummaan waggaa kana ta'u maaltu ta'a? Mootummaa humni isaa ikoonoomii bifa garaagaraatiin jalaa rukutame kuni humna caasaa mootummaa kaadiree waan adda addaa bobbaasee nama ittiin ajjeessu kana faanaansii kanaan utubaa jechuudha. Irregulaar baajannee amma waggaa bahu waan hin jirreeffame yeroo kana baajannee waggaa bahee ittiin mootummaan ittiin waan garagaraa bobbaasee hojii garagaraa saarvisii garagaraa mindaa garagaraatiif baasu ammatti ka waggaa darbee dhumateera kan ammaan jiru. Amma fakkeenyaaf fulbaana kana haga onkoloolessa kana uummanni Oromoo waan kana hojiirra oolchee maal achiin godhuu danda'a? Maal irraa milkaa'uu danda'a? Maal irraa argatuu danda'a? Yoo jenne tokko akkiini manni mootummaa faana hojjetu kun taaksii kana yoo sassaabu waraana kanaa kafalaa, basaastotaa kafalaa, mindaa waraanaatii fi mindaa irregulaar ta'e ka baajata keessa hin jirre kana dura uummata miidhan kanaa fi kafala jechuudha. Gabaa loonii kanarraa fakkeenyaaf gabaa loonii kanarraa uummanni yoo gabaan loonii dhaabbate dhiibbaa akkamiitu qaraxaatiin alatti dhiibbaan inni geessisuu danda'u gabaan loonii dhaabachuun maali? Jedhamee haa ilaallu gama biraatiin. Kun gama tokkoon gama qaraxa mootummaa irraa argatu. Mootummaan immoo qaraxa kana fakkeenyaaf horiin tokko isa biraa si'a 2-3 daldalaan tokko bakka magaalaa tokko bitee fakkeenyaaf magaalaa Roobeeti bitee Shashamannee yookaan ammoo Adaamaa fidee yookaan ammoo Finfinnee fidee Asallaa fidee gurgurata yoo ta'e Roobeetti illee itti qaraxama, Finfinneetti illee itti qaraxama, Adaamaa yookaan ammoo Asallaa yookaan Shashamanneetti illee itti qaraxamaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni magaalaa tokko fide magaalaa 2-3 walirra dabarsee gurgurataanaas dabilii si'a 3-4 qaraxa itti kafala jechuudha mootummaa beellada tokko yoo namni gurguru jechuudha konkolaataan olii gadi bakka magaalaa garagaraa fidee tolee horiin kunniin beellanni loonii oomishni loonii yookaan ammoo loon gaba dhiyaatu kuni horsiisa loon gaba dhiyaatu gabaaf dhiyaatu kunniin maal fa'aa dhiibbaa akkamii geessisa ikoonoomii irratti qaraxa mootummaa kafaluun ala yoo jenne reestooraantii garagaraatii fi oomishni loonii gabaa fakkeenyaaf piroodaaktiin loonii bu'aan loonii kan biyya alaatii argamu akka gogaa loonii oomisha warshaa garagaraatiif gabaa ergamaa gabaa garagaraatiif warshaa garagaraatiif hin gurguramaa haardi karreensi argamsiisaa. Inni biraa immoo foon biyya keenyaa foon orgaanikii fi very delicious ta'e gabaa mi'aawu gabaa Middle East fi Awurooppaatii argama akka foon biyya
biraa warra faranjii maal kana loo hormoonii waraananii yeroo gabaabaa keessa furdisanii foon isaanii bushaa'u kanaa miti. Foon isaa garmalee mi'aa. Gabaaleen biyya alaa hin jaalatanii loon keenya gabbifame foon isaa biyya biraatti ergame hardi karreensi biyyaaf argamsiisa. Inni biraa sharafa biyya alaa jechuu hardi karreensi. Inni biraa yoo loonii fi hoolaa re'een akkasuma wanti nyaatamu wanti nyaataaf oolu kunneen hin gurguramin maaltu uumamaa ka jedhu. Tokko restoraantii hoteela fi wantoonni uummataaf barbaachisan fakkeenyaaf hoteelli yoo hin banamin hoteelli yoo loon hin jiraatin re'een hoolaan hin jiraatin beejji qofa gurguruu fi hoteela banee hin taa'u galee namni nyaata foonii nyaatee bashannanuu barbaada. Dhiyeessii loonii yoo gabaarraa haphate yookaan yoo waliin gahin yookaan haga hoteelli sun bitee ittiin gabaa yoo gurguru kastaamerii irraa bitatee nyaachuu hin dandeenye ol yoo ka ta'u ta'e horiin mi'aa ta'e fakkeenyaaf sangaan tokko qarshii 1,100 galee qarshii 1,100 bitee namni tokko gatii dachaa dabalee sangaan qarshii 50 gurguramu qarshii 100 bitee hoteelli kiyya akka hin cufamne jedhee namni tokko yoo jedhee nyaata hoteela san keessa gurguru dachaan dabaluu danda'a. Dachaa waggaa yeroo dabale namni irraa bitu kastaameriin hin jiraatu yookaan ammoo sangama sanuun argatu jechuudha. Yoo Oromoon akka jirutti fakkeenyaaf gabaatti dhiyeessu loon kiyya yoo jedhee maaliif irri caalaa loonii fi re'ee hoolota irri caalaa wanti oomishan hundi wanti horsiifamu loon irra caalaa Oromoo horsiisa. Deebii warri gara baha Oromiyaa kunniin re'ee fi hoolaallee wanta akka warri gara Afaarii Gaalafaa warri gara Sumaalee kunniin horsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf inni sun achii ka'ee senterii go'uu fi yoo karaan fakka cufamu ta'e gargaraa cufamu ta'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Ammootu achi pireeferii sanii barbaadanii fidanillee otoo ta'ee gatiin isaa gatiin achi tiraafikii godhanii fidanii baay'ee mi'aa waan ta'eef gatii geejjibaa gargaraa irratti dabalamee gatii ol kaasaa jechuudha. Walumaa gala garuu ikoonomii hoteelaa yookaan restoraantii biyya san keessa jiruuf oomishni naannoo sanniin qofa oomishamu. Naannoo kibbaa keessa oomishamu yookaan naannoo Amaaraa yookaan naannoo Amaaraa hoolota waan akkasii yoo re'ee maal akkasii qabaatan malee beellada baay'een horsiisanii lafa xiqqootu beellada horsiisaa akka gara dhihaa jamii kanatu loon haga tokko qaba naannoo gara Beenishaangul Gumuuzii aanu kana irraa kanaaf kuuwwan loon kana mara qabanii isaan horsiisa looniin qabanii. Kanaaf Oromoon loon baay'ee waan horsiisuu fi yoo gabaa irraa dhoorge gabaa balaa guddaa irraa ga'uu danda'a. Gabaa biyya sanii. Restoraantiin xixiqqaan oomisha bu'aa loonii foonii waan adda addaa gurguru kun hundi dhaabbachuu danda'u, gurguruu dhabuu danda'u. Maaliif loon waan dhiyeessiin hin jirre cufamuu danda'u. Lammata ammoo wanti akka hoteelaa kunniin dhugaa cufamu maaltu fakkaate mootummaa taaksii kafalan mootummaa waan guyyaa oomisha torbaanitti waan onnaa jedhan baatii mootummaa waan gurguran baatii taaksii jechuudha. Waggaa loon gabaarraa dhabamee hoteela san keessatti hoteelli sun akka barbaadamee hin gurgurre haalli daldalaa waan hir'atuu fi restoraantiin illee akkasuma hoteelillee hojii waan dhaabuu fi ebe waraanummaan bobba'ee magaalaalee gurguddaa Oromiyaa kana keessa bobba'ee magaalaalee xixiqqaa keessa bobba'u waan nyaatu qaba. Maaliif restoraantii shiroo qofa gurguruuf hin banuu jechuudha. Yoo oomishni loonii hin jirre restoraantiin qara foon gurguru tokko har'a shiroo deebi'ee gurguruu hin danda'u. Restoraantiin hundiin cufataa bifa garaagaraatiin oomisha looniitiin dabalatee oomisha biraas Oromoo yoo hin qabata ta'e restoraantiin kompiliitilii Oromiyaa keessa guutummaa cufamaa jechuudha. Dhiyeessii waan hin jirre. Supply yoo hin jirre you don't have anything to sell. Homaa waan gurgurtuu qabdu jechuudha. Waan gurguruu restoraantii bantuu qabaattu jechuudha. Sababa kana ta'ee fi malli loon hambisuu kuni tokko
qaraxa mootummaa irraa qabachuuf gargaaraa mootummaa hiika loonii fiddee loon dhugaa gurgurtee mootummaan qaraxa turaa galii argataa galii isaa lamkeessitaa lammata daldalli biyyisanii loon Oromootii fi loon Oromoo horsiisuu fi oomisha Oromoon gabaa dhiyeessu waan ta'eef gaafa sa'onnaa jette reestooraantii hundi cufatee haga Oromoon gara kutee inni loon ofii gabaa deebisuu anillee reestooraantii dhufee boqonnaa waggaa ji'a tokko fudhachuu danda'a jedhee itti cufuu danda'a maaliif uumaa gurguruu danda'a. Inni kun dhiibbaa maal fidaa waraanni baadiyyaa keessa bobbeeku kumaatama dhibbaatamaan bobbeeku yoo reestooraantiin gar malee cufame namni dhuunfaa isaa waraana ganaatii nyaata dhiyeessuu danda'u jiru. Mootummaan nyaata garagaraa dirqamatti qopheessee waraana kana faanaan deemuu qabaa jechuudha. Ganama galgala ciree irbaata nyaata jechuudha. Waraana mootummaa akka waraana ribeelodhaa nyaata ganama galgala itti dhiphachuuf deemaa jechuudha mootummaan maaliif magaalaa hundi yoo reestooraantii cufatte mootummaan eessaa fuudhee nyaachisa. Maaliif dhiyeessee waan hin jirreef reestooraantiin ni cufan. Yoo ammootu dadhabe kaan biddachaasee dirqama waraanniin yoo waan nyaatu dhabe qawwee gurgurachuu isaa waan dhoolleef akka waraanni kun qawwee gurguranne yoo jedhee waraana xiqqeessee nama muraasa qofa hambisee isii sana achitti bifattiin nyaata dhiyeessuu godhee waraana guddaa kaan biddachaasuu danda'a jechuudha. Yoo isa Oromoon mormii bifa garagaraatti itti mudduu danda'a jechuudha yoo sanis. Kanaaf dhiibbaa garagaraa qabaachuu danda'a. Lammata ammoo wanti biraa wanti inni dhiibbaa inni geessuu danda'u baattii mootummaa kafala reestooraantiin nyaanni manni nyaataa reestooraantii fi hoteelli baattii fi taaksii garagaraa mootummaa waan kafaluu fi san mootummaa yoo dhabe mootummaa isarra gama kanaallee Oromoon waan milkaa'u yookaan achiin godhu qabaa jechuudha. Gibiran onnaan kafaluu baattiin kafaluu fi mootummaaf hin kafaluu jechuudha Oromoon. Kanaaf kun immoo mootummaa gar malee miidhaa. Bu'aan loonii kana fakkaataa jechuudha. Maali kana riiskii hir'isuu yookaan balaa hir'isuu wanti jenneef maal balaa hir'isuu jechuun maal jechuudha jennee waa'ee loon kana gurguruu irratti balaa bifa hir'iseen loon yoo dorgate Oromoon akkamiin mootummaarra miidhaa gaafa jedhu kana maal jechuu kenna jennee mi'a ilaalu. Tokko mootummaan ati qotiyyoo gurgurachuu didde tumaalessa gurgurachuu didde harree yookaan farda gurgurachuu didde jedhee namni inni qabee hidhuu danda'u jiru akka nama suuqii jalaa cabsee dirqamaan ilaalcha biraa qabda jedhee qonnaa jedhu san godhuu hin danda'u. Kana kontiroolii mootummaan godhuu hin danda'u. Bifa kamiinuu waan fedhe yoo olu taalee gadis utaalee mootummaan waraana fedhe yoo bobbaase kana kontirool godhuu hin danda'u. Oduman jaalatiin ikoonoomii yoo harka kiraash ta'e harka yoo kufe ikoonoomii harka kollaabsi yoo godhe uummata Oromoo ka hidhellee hunda isaa gallakkisee warra poolitikaa ka hidhellee gallakkisee hunda isaanii waliin marachuu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan kontiroolii qotiyyoo kee gaarree, qotiyyoo kee magaala, qotiyyoo kee burree gabaa baasii gurgursiin jechuun danda'u. Maalessa keessan farda kee daamaasan gabaa baasii gurguru waan siin hin jenneef dirqama akkasii atuu gurgurachuu first of all hin beeku waan ta'eef dirqama ammaaf gabaa loon baasuu didda namni ni jedhee dirqama waan hin jirreef mootummaan bifa kamiinuu galii bifa kamiituu karaa kanaan hin dhabaa kompiliitilii uummanni yoo hojiirra oolche dhabuu danda'a jechuudha. Inni lammataa Oromoon oomisha garagaraa oomisha akka midhaanii kuduraa muduraa fi bunaa fi caatii waan akkasii waan gabaa dhiyaatan kanneen qabaa jiru. Midhaan baay'ee yookaan oomisha kana keessa kamtu irra caalaa mootummaa itti gargaaramee ikoonoomii mootummaa utubaan isaa kamiin yoo jenne karafa biyya alaa yookaan hard currency argamsiisan keessaa caatii bunaa boloqqee biyya alaatti warra argaman jechuudha. Kunniin oomisha biyya keessatti oomishamanii biyya alaatti argaman boloqqee caatii bunaa kunniin yoggaa uummanni Oromoo kanneen yoo qabate buna ofii yoo qabate caatii ofii kuma fakkeenyaaf warri Harargee gootonni Harargee amma caatii ofii qabatanii caatiin gara Sumaalee argaes garas deemaa jiru. Aga biyya alaatti argamee hardi karreensi yaaf argamsiisaa jiru. Daldalli gama caatiitiin jiru gurgura karaa marsaa arfaffaatii fi asiin dura turaniin dhaabbatee jira. Kun ammoo yoo itti fufee fi yeroo dheeraaf yoo ammoo itti deeme ikoonoomii mootummaa gar malee hardi karreensi dhabsiisuu daldala bifa garagaraatiin. Baay'ee namni yoo bifa garagaraatiin daldalee galii argate
birrii baankii galcha. Mee dhiibbaa inni uumu biraa yoo daldalli qabbanaa'e waan inni taa'imu birrii baankii galfataa. Birrii baankii mootummaan uummanni galfatan mootummaan fuudhee itti fayyadama. Itti fayyadamee yeroo namni sun barbaadu namni hundi yeroo tokko qarshii hin barbaadu. Siigalee qarshii ofii ekstiraa qarshii gahaa yoo qabaate baankii kaata. Intarestii xiqqoo irraa argata. Mootummaa ittiin daldalata. Intarestii nama biraatti illee kennaa, mindaa ittiin kafalaa, waan garaagaraa godhee ittiin fayyadama jechuudha baankii keessaa baasee. Namni yoo daldalatiin daldalli yoo dhate birrii ofii baankii baasee qara qabuyyuu nyaata malee bu'aa biraa baankiitti ka dabalu biraan jiraatu. Kanaafi mootummaa irratti gama kanaallee dhiibbaa uumama jechuudha. Daldalli qabbanaa'uun walumaa galatti bifa sanillee dhiibbaa uumuu danda'a. Kabraa ammoo wanni guddaan ammoo inni dhiibbaa inni guddaa inni uumuu danda'u yeroo namni midhaan nyaataa fi gosa kuduraa muduraa gabaarraa qabate dhiibbaa garaagaraa. Fakkeenyaaf midhaan akkamitti warshaaf dhiyaata? Midhaan akkamitti nyaataaf dhiyaata? Nyaataafis warshaafis kan dhiyaatan eenyu fa'a? Tokko midhaan nyaataarraa kaanu, tokko midhaan nyaataa keessaa qamadii fi garbuu fi misingaa, boqqolloo, ataraa, beeqela, misira, shumburaa, wanna kana Oromoon kan oomishu. Kanneen keessaa qamadii, garbuu fi xaafiin baay'ee midhaan baay'ee Oromiyaa keessa baay'inaan Oromiyaa keessa oomishaman kan yoo Oromoon qabate ammootu onnee mootummaa Itoophiyaallee dhaabuu danda'a. Mootummaa Itoophiyaa ji'a tokkoo miti torban lamaaf dhaabanii yookaan torban tokkoof dhaabanii mootummaa Itoophiyaa halkan tokko uummanni itti bahee akka nyaachuu danda'u kan godhuu danda'an midhaan kanneenii jechuudha. Midhaan nyaataa gosa kanneeniiti. Fakkeenyaaf midhaan akka qamadiif garbuu warshaaf dhiyaatu. Siigalee warshaa midhaan dhiyaatan. Qamadii warshaa akkamiitiif dhiyaataa jennu? Fakkeenyaaf qamadiin warshaa daabboo, warshaa buskuutaa fi irra darbee ammoo namni xeefii yoo afurdi godhuu dadhabe biddeen godhee nyaata qamadii. Beekamaadha kun. Kanaafi waggaa qamadiin gabaa dhiyaachuu dhabe maaltu taasif fakkaatee buskuunni fi oomishni warshaan buskuutaa oomishu hin dhaabbataa. Warshaan buskuuta yoo oomishe mootummaaf taaksii kafala. Warshaan yeroo hunda faankishiin biyya keessa oomishu hundinuu mootummaaf gibira kafala. Oomisha piroodaaktii oomishsa irraa gibira kafalaa jechuudha. Buskuunni sun ammootu gabaarra oolee bifa garaagaraatiin buskuuta sanii kan itti fayyadamu eenyuun fa'a buskuuta fakkeenyaaf. Uummanni regulaarii, uummanni ordineerii, uummanni suuqii keessaa bitatee itti fayyadamuu danda'a. Lammata ammoo buskuunni biyya keessa oomishamee bakka adda addaa jiran gammoojjii jiran isaanii ergama. Bifa garaagaraatiin isaaniif oomishamaa jechuudha buskuunni. Lammata inni ammoo daabboo, warshaa daabboo. Warshaan daabboo yoo qamadiin hin jirre hin dhaabata. Fakkeenyaaf warri Baalee fi Arsii warri qamadii garmalee oomishu warri kibba ba'aa kunniin jechuudha. Warshaa mootummaan amma isaan ajjeesu. Kan namoota isaanii, hawaasa isaanii isaan afootti gudeedu kunniin yoo aaree qamadii fi yookaan garbuu fi ji'a tokko gabaa baasuu baate mootummaa kana odoo jiru geemiin ala isa godhee udumanni hin jira jedhee of yaadu geemiin ala isa godhuu yookaan taphaan ala isa godhuu danda'a. Fakkeenyaaf daabboon yoo oomishamne waan baay'eetu ta'a biyya san keessa daabboon oomishan. Fakkeenyaaf balaan daabboon kaase maal godhe Suudaan mootummaa jijjiiru. Mootummaa Albashiirii kan waggaa 40 jala biyya san bulchee mootummaa abbaarree addunyaa kana irra beekamaa kan namni kamiyyuu tuqu jedhame aangoorraa buusee mana hidhaa galche. Daabboon maaliif gargaaraa jennee ilaallu? Daabboon riistooraantii kaaffee adda addaa keessatti raabsamee gurgurama. Siigalee kaffee seentee buna dhuggataanaan daabboo sii dhiyaataa. Riistooraantii garaagaraa keessa nyaata waliin sii dhiyaataa. Namni dhuunfaa mana dhuunfaati ganama waggaa namni biyya keenyatti cireen garmalee namni wanti garaagaraa mi'aa waan ta'eef daabboo bitatee shaayiin isii nyaatee hojii ofiitiif baa ganama.
laaqana yoo nyaates laaqana nyaata malee ganama daabboo nyaatee waan tokko waan shaayinis haa ta'u waan tokko dhugnatee gara hojii ofiitti deema. Magaalaa keessatti jechuun ispeeshaalii. Daabboon magaalaa keessa hin jiru taanaan Finfinnee illee haa ta'u Adaamaas magaalaalee gurguddoo namni waan gargaraatiif daabboo fayyadamu gaafsa mootummaa irra gaafii kaasanii jechuudha. Gungummii kaasanii jechuudha garmalee daabboo yoo hin jirre. Lammata reestooraantiin gargaraa daabboo fi waan adda addaa kaffeen gargaraa dhabiinsa daabboo irraa hojiin dhaabsisuu danda'u. Oduman jaalatiin hojii dhaabsisuu danda'u. Daldalli isaanii garmalee qabu. Kuni dhiibbaa guddaa kallattiinii fi al-kallattiinis mootummaa irraan gahaa jechuudha. Kabraa ammoo wanti biraa midhaan biraa midhaan baay'ee barbaachisaa ta'e kabraa midhaan garbuu warshaa biraatiif dhiyaatu. Biqila garbuu malee biiraan Harar, biiraan Meettaa, biiraan Goorgisii, biiraan Baddallee akka barbaadamee oomishamee bakka barbaadamee gurguramuu hin danda'u Itoophiyaa keessatti. Kanaaf mootummaan warshaan biyya alaatii biqila galcha yoo jedhe dachaan dabalee biiraa san gurguruu qabaa jechuudha. Biyya keessa maaliif tokko karreensiin bitaa lammata fe'ee fida jechuudha. Geejjiba itti baasa sadaffaa qaraxa biyya keessaan galchu itti baasa. Kana hunda walitti dabalee gatii isaa meebii dachaan dabalee yoo gurgure namni irraa bituu dhabuu danda'a. Gatiin namaa humni namni irraa bituun haga sanqatee irraa bituu dhabuu danda'a. Konsumeeriin waan qarshii guddaa hin qabnee fi sirri irraa bitee akka duriititti piroofitii barbaachisuu fi haga barbaachisu gurguruu dhabuu danda'a. Sababa kanaaf dirqamee oomisha dhaabuu danda'a. Lammata biyya keessa ammoo yoo hin dhiyaatin oomisha kompiliitilii yoo biyya keessa qofa kan irratti dippendi ta'u yookaan kan biyya qofa keessatti hirkatu yoo ta'e ji'a tokko ofirraa dhaabate jechuun namni bifa kamiinuu warshaa san keessa hojjetu yookaan warri warshaa san keessa oomishu baattii mootummaa taaksii ji'atti oomishee guyyaan mootummaa sanii gibira oomishaa ganaa oomishee gabaaf dhiyeessee akkuma jedheen gibira mootummaa kafala waan ta'eef gibira hin kafalu mootummaa irratti bifa kanaan dhiibbaa guddaa irra uumuu danda'a jechuudha. Lammata biiraanii fi oomishni biiraa dhugaa bahee dhaabsamee reestooraantii fi hoteelota garagaraatiif gurguramu baattii waan jedhamutu jira. Mootummaan warra bitatu konsumeerii irraallee hin qaraxa. Warra hoteelaa isaanillee hin qaraxaa jechuudha. Waan isaan waan piroodaaktii fi gurgurataa jiraniifi jechuudha. Warra oomisha warshaa irraallee akkuma isaa oomishanii baasanii haga isaan oomishanii baasanii yoo warra raabsutti kennan waan gurgurame irraan qaraxa jechuudha. Kanaafi bifa kanaan mootummaan galiin inni argatu daldalli biyya keessaa akka qabbanaa'u godhuu danda'a jechuudha. Wanti Oromoon qabu bifa kamiinuu wanti Oromoon qabu gar malee qabbaneessee ikoonoomii yookaan waan biyyi sun qabdu hunda cala gochuu danda'a. Ji'a tokko ciniinnatee Oromoon waan kana hunda qabee gar malee ikoonoomii biyya sanii onnee dhaabuu danda'a jechuudha. Kana mootummaan to'achuu danda'a hin to'atu. Mootummaan garbuu mana kee jiraa, qamadiin mana kee jiraa, gaba dhiyeessitii kootu gaba barbaadaa gaba baasii jechuun danda'u mana kee. Kompiliitilii hin danda'u. Inni biraa xeefii. Xeefiin aadaa, xeefiin naannaa Finfinnee kunii fi Oromiyaa iddoo garagaraatti oomishamu. Mojoo haga maqii xeefiin diida kana oomishamu kun dhaabate jechuun Finfinnee keessa maaltu dhaabata? Tokko hojjetaa mootummaa konsiimuu lammata jiraattota magaalaa konsumeerii ta'an waan adda addaa konsiimuu godhanii nyaatan kan ofiin oomishne. Warri ofiin oomishne kunniin jibbee jaalate illee gaafsan mootummaa irratti gaafii kaasuu jalqabu. Uummanni sababa mootummaa irra mormii qabuuf nu gurgurachuu hin dandeenye waan nyaannu qabnu yookaan nyaata nu dhiyeessu yookaan waan uummanni kun barbaadu aangoo gadhiisi jedhanii gaafsan jedhu. Oromoo waliin otoo hin jaalatiin gabbaanii jechuudha. Maal godhaa xeefiin jedhii yoo na gaafatte tokko xeefii yoo gabaatti dhiyaane reestooraantiin tokko hojjechuu danda'a. Qamadiin gabaa yoo dhiyaane reestooraantiin tokko hojjechuu danda'a. Garbuun fakkeenyaaf lafa garbuunii fi lafa xaafiin hin jirretti lafa baddaa yookaan immoo lafa xaafii wanta adda addaatti oomishamne reestooraantiin illee
qamadimaa fi garbuu kana yookaan ammoo midhaan biraatti dabalee xeefii xiqqootti dabalee biddeen godhee gurgurata gabaa irratti reestooraantiin. Reestooraantiin midhaan kana waggaa xeefiinis dhabamee qamadiinis garbuunis dhaabate reestooraantiin yodoman beekin midhaan gabaarra waan hin jirree fi akka jirutti dhaabuu danda'a. Akka jirutti reestooraantii cufuu danda'a. Reestooraantii fi hoteela wanti garaagaraa xeefii yoo hin jirre cufamuu danda'a jechuudha. Waggaa cufamuu oomisha loonii bu'aa piroodaaktii loonii dabalatee xeefii dabalatee qamadii dabalatee garbuu dabalatee kun wal bira Oromoo yoo dhaabee completely wanti gabaa keessatti bifa nyaataatiin dhiyaatu reestooraantii yookaan mana nyaataa hoteela hin jiru taanaan waraanni Oromiyaa keessa bobba'ee nama ajjeesu kun hundi mana nama dhuunfaatii xeefiin hin jiru taanaan qamadiin hin jiru taanaan garbuun hin jiru taanaan bu'aan loonii hin jiru taanaan reestooraantiin hundi cufee boqonnaa gala manatti. Boqonnaa waggaa baay'ee jechuudha namni hundi. Namni hundi boqonnaa waggaa yoo baay'ee namni ofumaan jechuudha nyaalati yoo dhaabee gale waraanni kun mana eenyu taa'ee nyaata. Coomni inni hoteela taa'ee muruu danda'u durgoo kennanii fakkeenyaaf mootummaa qarshii aga barbaade dhiyeessee fi durgoo kennee fi reestooraantii barbaade seenee cooma barbaade jettee yoo eeben qarshii illee dhabe shiroo nyaatee jiraachuu danda'a. Shiroon illee hin jiru xeefiin hin jiru waan ta'eef garbuu qamadiin hin jiru waan ta'eef waraanni kun waan nyaatu dhabee magaalaa hunda keessatti yookaan dirqama mootummaan koshoroo biyya alaatti illee bitee warshaa biyya keessaatitti illee oomishee dirqama bakka isaan jiranii koshoroo yookaan nyaata waan isaan barbaadan ganamaa gaasee haga galgalaatitti isaanii dhiyeessuu danda'u qaba. Laaqana ciree kana hunda dhiyeessuufii danda'u qaba. Yookaan ammootu waraana kana guuree uduun jaalatiin kaambii tokko deebisee koshoroo dur nyaatan kan dachaasuu danda'u. Kanaaf mootummaan bifa kamiinuu dhiibbaa irraan gahaa jechuudha. Gabaa irraan illee dhiibbaa gahaa. Lammata ammootu warra magaalaa warra warshaa warra gabaallee lagannoo hoteela keenyallee banneen gurguranna jedhe hunda hin dhaabsisa. Yoo dhaabsisa immoo hoteellillee reestooraantii wanti adda addaa gibira mootummaa kafalu hundi dhaatti jedhee dhaabataa jechuudha. Kanaaf yoo dhaabate yoo hundi qaatti jedhee qaxaa jedhee wanti hundi yoo dhaabate uumaa mootummaan waan tokko godhuu hin danda'u. Namallee midhaan xayifiillee baase qotiyyoo keellee baase jechuu waan hin dandeenye uumaa godhuu hin danda'u jechuudha. Harkuma qabatee taa'ee afaanuma qabatee laalu mootummaan carraa inni qabu. Maaliif akka suuqii ati farra diinaattu si erga jedhee nama tumuu hin danda'u nama hidhuu hin danda'u. Kuni bifa kamiinuu kana kontirool waan hin gooneef carraan inni qabu waan uummanni kun barbaadu godhuu yookaan ammoo afaanuma qabatee ilaalee haga dhumaatii haga biyyi sun hundi diigamtu haga wanti biyyi sun hundii qabdu daaraa ta'utti cadhiseetuma ilaalee gaafa kaan waraanni waan nyaatu dhabee daabboon bitachuuf jedhee yookaan tiraanspoortii godhatee mootummaa hojii gadhiisee galuuf lubbuu fi oolfachuuf qawwee gurgurachuu jalqaba jechuudha. Yookaan qawwee mootummaa deebisee ati deemii uummanni biyyillee nyaatee bulaan jiru biyyillee bahee galaan jiru kanaaf qawwee odoo sitti hin deebisin aangoo kana gadhiisi waan uummanni barbaadu godhi jedhanii gaafsa dirqamanii jechuudha. Kanaaf Oromoon yoo bifa kanaan socho'ee dhiibbaan inni godhu gar malee guddaa. Lammata kana cinatti mormiin itti aanu gar malee mormii jabaa fi mormii karaa cufiinsillee arfan asiin dura darbe caalaa jabaa fi baay'ee guddaa waan ta'eef konkolaataanillee karaa dhiyeessii garaagaraa karaa deemsee dhiyeessuu hin danda'u. Uummanni ammootuu yoo kana gar malee hojiirra oolchee bifa kamiinuu dhiibbaa mootummaa irra godhuun kaasiin dura darbee kiraasisii asiin dura darbee mindaan wanti adda addaa dhabamee mootummaan amma bakka adda addaatti baankii daldala Itoophiyaa ispeeshaalii qarshii guddaa namaan baaseen kennuu jedhan. Kun hundi ka ta'ee sababa dadhabina ekonomii biyya isaan keessa jiruutiif jechuudha. Kanarra yoo kun dabalatee qaraxa dhabee reestooraantiin baatiin kafaluu hoteelli baatiin kafaluu kun hundi ta'ee jennaani faanaanii maaltu ta'a mootummaan dysfunctional yookaan hojii dhaabee yookaan taphaan ala ta'ee waan uummanni barbaadu gochuu jalqaba. Uumaa gochuu hin danda'u nama dirqamaan qotiyyoo kee gaarree baasii qamadii kee kuntaana baasii xeefii kee kuntaana fidii gurgurii siin jechuu hin danda'u. Dharraan inni qabu
maal barbaadan okay angoorraa bu'ee akka homaa kontroolii gochuu hin dandeenye waraanallee bobbaase waraanni kiyyallee odoo beela'ee inni garagalee na nyaatin mala dhaachuu qabaa ka jedhutu dhufa. Kanaafi kun Oromoo bifa kamiinuu odoo Oromoon hin miidhamin odoo Oromoon waan takka namni tokko dhufee ittiin dubbatin Oromoon yoo walii gale waan kana completely mootummaa kana tabaana lagochuu danda'a. Kana eenyutu hojiirra oolcha waan amma jennee kana walumaa galatti waan amma jennee lagannaa gabaa kana hundaa eenyutu hojiirra oolcha. Tokko warra oomishtoota fi horsiisee bultoota warra baadiyyaa jechuudha. Warra waan kana qonnaa jedhan. Lammata qeerroon sirriitti dammaqiinsa uummataaf uumuu qabaa jechuudha. Inni baay'ee barbaachisaa fi hunda caalaa barbaachisaa ta'e miidiyaan waan kana sirriitti fookasitti godhee gabaa laganna yoo jedhani waan 500 walitti qabdee gabaa laganna yoo jette namni suuqii irra cufanii yookaan ammoo hidhanii yookaan adabbii qarshii 5,000 itti kennanii qawwee afaanii qabanii waraanni qaraayyuu mindaanii wal durgoo wanti kafalamuu dhabe kanas sababee sirraa qawwee matassi qabee yoo si ajjeesillee namni isa gaafatu waan hin jirreef si saame jechuudha. Kana ammoo mootummaan to'achuu bifa kamiinuu waan hin dandeenyee fi bifa kamiinuu mootummaan to'achuu waan hin dandeenyee fi salpha irra oolchuu waan danda'uuf miidiyaan sirrii kanarraa hojjechuu qabaa. Miidiyaa qeerroo fi warra gurguru isa sadaffaa warra daldalu fakkeenyaaf nama garbuu qamadii bitee warshaaf dhiyeessu warshaa daakuu daabboo dhiyeessu yookaan warra xeefii bitee warra konsumeerii yookaan warra bitatu dhiyeessu daldalaan kunniin yeroo Oromoon lagatu kana akka dhaabu qeerroonis ta'ee miidiyaan sirrii hubachiisuu qaba. Inni biraa ammoo hayyoonni Oromoo waan kana irratti garmalee kapitaalaayis godhanii walitti qabanii generalize amma isaan lagannaa gabaa yoo jedhan they generalize specific wanti ta'e tokko karaa ifa ta'een amma warra baadiyyaatti reediyoon ta'ee TV'n fi qeerroonis bifa garaagaraatiin namni feesbuukii irra oolaa yeroo ammaan tanaa informationii dhiyoo namni hundi dargaggeessi manni Oromoo parsentiin 65 humna dargaggeessa akka kiyyaaf keetii kanaa nama waa hubatu mana barumsaa deemee nama miidiyaa irratti waan at least yoo xiqqaate informationii argatu torbaan tokko torbaan lama Oromoo waan kanarra hojjetee jennaan odoo hin jaalatin jechuudha. Odoo hin jaalatinii namni hundi ka qara gubatee waraanni balbalarra dhaabatee hariira bahu dhoorge karaa cufuu dhoorge ka nama jalaa ajjeesu ka maatii jalaa hidhee reeffi godhe hundi ji'a tokko maratee mana galuu danda'a jechuudha. Kanarra ammoo hayyoonni gahee guddaa qabu, miidiyaan gahee guddaa qabaa, qeerroon biyya keessaa gahee guddaa qabaa, daldaltoonni gahee guddaa qabaa. Irra caalaa qonnaan bulaa fi warra horsiisee bulaa waan kana hubachiisuu dandeenyaan warri mootummaa keessallee jiran waan kana mootummaa irratti tuqama warri qaban warri waan godhan dhabanii sodaatanii bifa garaagaraatiin qonnaa jedhanii harka lafa jalaatiin waan kana yoo uummata deeggaranii akka uummanni horii fi gabaan finne waan adda addaa uummataaf akka uummanni sodaatee wannaan jenne waan gama garaagaraatiin uummanni waan sodaatu qabu akka uummata illee gargaaruu danda'u mootummaallee jechuudha. Informationii garaagaraa kennuuniif uummanni akka dirqama wayituu qabu gabaallee yoo fiduu baate. Kanaafi hayyoonni garmalee irra hojjechuu qabu jechuudha. Inni biraa ammoo kun ammootu bifa addaatiin oomisha daldala laaffisuu keessatti oomisha warshaa tokko tokko lagachuu danda'a. Fakkeenyaaf dhugaatii lallaafaa namni jireenya namaatiif hagas hunda waan guddaa barbaachisaatiif namni yookaan ittiin bashannanuuf dhugaa waan akka lallaafaa waan akka biiraa kanneen yoo dhuguu baate ji'a tokko yookaan ji'a lama yookaan haga taate fakkeenyaaf warreen bilaak ameerikaanonni waggaa mormii mirga gurraachaatiif godhanii maal godhanii waggaa tokkoo fi maal godhan si fakkaatee miilaan deemanii warshaan baasii oomishuu tajaajila baasii kennanii warri galii argatanii galii waan dhabaniif dhiibbaa mootummaa irratti poolisii mootummaa irratti dhiibbaa godhanii jechuudha warri gurraachonni isaanii akka eegamu. Warshaa kunillee yoo fakkeenyaaf warshaa irraa biiraa Oromoo dhuguu baate biiraa Oromoo legjereessi dhuga fakkeenyaaf dargaggeessaa haa ta'u whoever yoo namni dhugu kamiyyuu legjereessa bashannanuu dhugaa
Lallaafaa garagaraa namni haala garagaraasiin dhuguu danda'a yoo mana nyaataa deemee ittiin dhunachuu fi yookaan ammoo waggaa yeroo ittiin dabarfachuuf taa'ee nama wajjin haa ta'u mana reestooraantii yookaan hoteela taa'ee dhuguu danda'a. Kana odoo ji'a tokko namni abbootii godhee Oromoon miiliyoonii hagana guyyatti miiliyoonii tokko fakkeenyaaf dhugaatii lallaafaa garagaraa miiliyoonii tokkoon fayyadama taanaan miiliyoonii tokko sun dhugaatiin tokko akka qarshii 8 qarshii 9 qarshii miiliyoona 20 guyya guyyaan warra warshaa sana oomishee yookaan warra isaa irraa fuudhee kisaaraa keessa galchaa jechuudha. Namni biiraa yoo akkasi dhaaban yoo warshaa dhugaatii garagaraa kanneen beekaatu maaliif abbootiin qabeenyaa kun tokko reestooraantii fi hoteelli baatii kafalaa fi oomisha waan gurguru kanarraa fakkeenyaaf peepsiin gurgurataanaan biiraan gurgurataanaan qarshii tokko baatii mootummaa kafala. Akkuma nuti amma yoo as shooppii deemnu buna yoo fudhanne buna takka irratti taaksii mootummaatti dabalamee waan nuti gatii buna sanii binne taaksii mootummaatti dabalama. Shaappii yoo deemnu meeshaa tokko yoo binnu suuqiidhaa gatiin taaksiitti dabalamaa jechuudha. Akkasuma Itoophiyaa keessattis reestooraantii fi hoteela gurguddaatti baatii mootummaa kafaltaa jechuudha. Kun waan jiruu fi gama kanaallee dhiibbaa irra guddaa lammata ammoo warri waan kana oomishee dhiyeessu yoo oomishni isaa gar malee irraa gurgurame yeroo oomishee waan dhiyeessuu fi mootummaa gibira kafalaa jechuudha. Fakkeenyaaf warshaan Coca-Cola, Pepsi, firee yookaan saanduqa Pepsi yookaan biiraa yookaan ammoo lallaafaa garagaraa kana miiliyoonaaf oomishee yoomsaa irraa gurguramee ammallee torbaan ja'aan guyyaan oomisha taanaan akkuma oomishuun mootummaaf taaksii kafala baatii kafalaa jechuudha. Kana Oromoo yoo didee cadhisee ji'a tokkoo fi mee bishaan dhugaa yeroo qabsoo it is warrior season jedhanii ji'a like maqaa wayiitti moggaasanii ji'a dhugaatii bishaanii jedhanii seenaa qabsoo keessatti illee akka ta'e ji'a dhugaatii bishaanii jedhanii uummanni Oromoo cadhisee gadda isaa ibsachuu aarii isaa ibsachuu bishaanum qofa yoo fayyadame magaalaalee yoo ta'e bishaan ujummoo ka gatiin baasii itti fayyadamu yoo even manatti illee bishaan ujummooti fayyadamu uuma peepsii fi biiraa yookaan ammoo waan jedhamu kana ji'a tokko dhaaba yoo jedhu uummanni miiliyoonii haganaa ikoonoomii biyya sanii ka warri warshaa irraa oomishatee argatullee ka vaattiin garagaraa mootummaa kaffalamullee kollaabsi godhuu danda'a. Biyyeetti isii makuu danda'a jechuudha. Kana ammoo Oromoon godhaa yoo jette Oromoon hubatee jira. Hacaaluu namni dhabe, Jawaarii namni irraa hidhan, namni Baqqalee irraa hidhanii jedhan uummanni Oromoo namni akkanatti nafxanyaan guyya guyyaan gaallaa baay'attuu kana dhaga'u Oromoon kanan godhu jechuun hin danda'amu. Sirri godha namni biyya keessatti infoormeeshinii qabnurraa yoo dubbanne gar malee namni biyya keessaa gar malee aaree jira. Haga nuti amma biyya alaatti aaree kana ol aaree jira. Haga nuti biyya alaatti namni baay'een aaree hariira bahee guyyaan hariira nuti deemaa oolu kana isaan gar malee aaraniidha. Garuu mootummaa waan ajjeesuu fi lubbuu fi oolfachuuf namni irri caalaan lubbuu fi sodaa cabsee jira. Irri caalaan ammootu garrichi kun ammootu hinduuna malee falmanna jedhanii namni 100,000 mana hidhaa jira kun. Namni garqeerroon hin dargaggoo falmuu danda'u caalaan hin jira garuu ka hafe illee falmaan dhiibnee falmaa jira, du'aa jira, wareegama guddaa kafalaa jira, karaa cufaa jira. Kunuun biyya sanii keessaa jira, daaraa godhuuf deemaa jira. Amma yeroo mootummaan mindamayyuu waan kafalu dhabe yoo daldala biyya sanii bifa walta'e kanaan akka inni biyyatti makamu Oromoon godhuu yoo barbaadu humna isaa guddaa qabu kanan agarsiisa taanaan hayyoonni Oromoo walumaa gala gabaa lagadhu jedhanii Oromoo yoo himan maal lagattake Oromoon ispeesifikaalii waan wayii waan mootummaa miidhu adda baastee yoo itti himin waan lagatu Oromoon kam akka ta'e adda baasee wanni sii beeku jiru. Siigalee wanni Oromoon adda baasee beeku waan akkanaa waan inni harkaa qabu waan akkanaa kana mana qabatu yoo jetteen fakkeenyaaf boloqqee qabatu kuduraa muduraa qabatu buna qabatu caatii qabatu hoolaa re'ee qabatu yoo jetteen kun Oromoo harka jiru warra magaalaa harka jiru warra magaalaa keessatti suuqii ban suuqii gurguru maal jedhu harka jiru reestooraantiin hoteelli oomisha warra baadiyyaa kanarratti hundaa malee oomisha warra magaalaati miti warri magaalaa meebii reestooraantii dhaqanii hoteelli dhaqanii irraa nyaachuu danda'an. Gochi isaan ammoo warra magaalaa sanii gurguran eessaa dhufaa warra baadiyyaattu
itti fidaa raw materiyaaliin baadiyyaarraa dhufaa kan promoshins godhee warra magaalaa saniillee haa ta'u warra baadiyyaa sanitti deebisee gurguru warra magaalaa keessa jiru mana hoteelas haa ta'u reestooraantiis haa ta'u bifa garaagaraatiin kanaa jechuudha. Uummanni Oromoo akkana ispeesifik godhanii yoo hojiirra oolchaa ani 100% nana mana hojiirra oolcha. Garmalee hojiirra oolchaa sanammootu piroodaaktiin isaa yoo torbaan tokko hojiirra oolchitee torbaan lammaffaatti seente mootummaa ofiinuu iyyee mataa qabatee uummanni waan an kontiroolii godhuu hin dandeenye waan an to'achuu hin dandeenye waan irratti godhaa jiruu fi odoo an kufee waraannee asumatti dhufee qabee mana hidhaan an galchin yookaan biyya gadhiisee yookaan negoshooti godhee yookaan wannaa jijjiiree uummata kana tasgabbeessee uummanni kun gaba akka deemu. Uummanni kun akka gurgurachuu jalqabu. Uummanni kun qabbaniinsi daldalli qabbanaa'ee biyya keessatti biyyi kufaa jirtu kun akka deebi'ee ka'u yoo amma hin godhini mindaallee waan adda addaa kafaluu dadhabee waraannillee wanti garaagaraa naggaragalee akkuma albashiirii kaan nama na kootu erga uummanni waa hundaa didee erga biyyi dhaabatte biyyi hojii wanti hundi ikoonomiin illee erga dhaabate kootu nama na jedhanii mana hidhaa seensisu. Qilintoo hadha jawaar fattiidhaan qabanii teessisuu danda'anii jechuu namicha kana. Kanaafi bifa kanaa yoo irratti hojjenne systematical karaa ta'e karaa baay'ee salphaa ta'een we can win very soon baay'ee yeroo gabaabaa keessatti mo'achuu dandeenya. We can completely destroy godhuu dandeenya. Biyyattii Itoophiyaa jettu san akkasiin hojjenne godhuu danda'a. Oromoon harkaa qabu jechuudha. Namoota hanqinneen anayyoota keenya bira argaa jiru gabama lagadhaa jedhan malee maal akka uummata kanatti himan. Magaalaatiin lagata uummata baadiyyaatiin lagata. Akkamiin lagata? Itoophiyaa kanatti seeraan akkanatti adda babaaftee ittiin tataanaan uummanni baadiyyaa waan ofii harkaa qabu waan ta'eef adaanuu waan warqii ta'e wayii waan akkanatti warqii caalee harkaa waan qabuufi even karaallee bahee cufee yoo karaallee bahee cufee waraanni kana ajjeesu ta'e yoo balbala kiyyarrallee waraanni ka jiru ta'e bishaan dhugaa asii qorsoo nyaataa yoo barbaachisaa ta'e mana kiyyatti qabeenya gabaa baasu kan ofii nyaataa meejjaa tokko haa turu mee ilaala waan warri kun ta'u yoo jedhe salphamatti geemiin ala gochuu danda'a jechuudha. Hardi karreensii dhabsiisuu danda'a waan akka boloqqee waan akka caatii waan akka bunaa waan ergamu taanaan waan akka gogaa loonii waan akka fooniin ergamu taanaan hardi karreensiin hin jiru. Qarayyuu baay'een jiru jedhama hardi karreensiin keessa. Kun hundi dhaabataa lammata yeroo biraa meebii karaa cufiinsaa fi waan adda addaa irratti illee haasa'uu dandeenya akkaataa karaa cufiinsi miidhaa inni geessisuu danda'u. Fi tooftaa ittiin karaa cufanii fi tooftaa salphaa akkaataa itti mootummaan miidhaa guddaan geessifne sanillee yeroo itti aanutti sagantaa biraa qabatuu dandeenya. Kanuma fakkaataa hedduu galatoomi guutuu mul'ineen baay'ee galatoomi. Gammee baay'ee galatoomii xiinxala gaarii nu kennitee xiinxalli kun akkamitti uummanni keenya lagannaa gabaa gochuu yeroo jennu midhaansaa horii yeroo muraasaaf